Godina Shawaa Lixaa, Godina Shawaa Kaabaa, godinoota lamaan aanaalee isaa 14 ol keessatti lolli jabaan qilleensarraan humna Jeneraal Yilmaa Mardaasaa lafoodhaan meeshaalee gurguddoon humna Jaal Marroo fi Jaal Sanyii Nagaasaa waboodhaa fi humna Bilisiginnaa Fiildi Maarshaal Birhaanuu Juulaa fi Muummee Abiyyi Ahmad raayyaa ittisa biyyattiitiin gaggeeffamaa jira. Godina Shawaa Lixaa aanaa Jalduu Ginda Birata Cophii Faatii fi gandoota baadiyyaa aanaa Amboo keessatti lolli hamaan waboo fi Bilisiginnaa gidduutti kaleessarraa kaasuudhaan hanga guyyaa har'aan tanaatti lolli jabaan gaggeeffamaa jira. Lolli hamaa waboo fi Bilisiginnaan gaggeeffamaa jiru kun uummata naannoo gammoojjii hormaatii jirus miidhaa akka jiru kan maddeen gammoojjii kana keessatti ammoo Jeneraal Yilmaa Mardaasaa qilleensarraan Fiildi Maarshaal Birhaanuu Juulaa lafoodhaan waraana jabaa waboo waliin gaggeessaa jiru. Godina Shawaa Kaabaa Salaalee keessattis lolli hamaan torbee darberraa kaasee waboo fi mootummaa gidduutti gaggeeffamaa kan jiru. Ammas akka haaraatti kaleessarraa kaasuudhaan gammoojjii keessatti lolli jabaa waboo fi humna Bilisiginnaa gidduuttis gaggeeffamaa jira. Waboon giddu galeessatti godina Shawaa Lixaa aanaa Jalduu Ginda Bira Cophii fi Ilfaat dabalatee aanoota hedduu keessatti humna mootummaa dura meeshaalee gurguddoon dhaabbachaa jiraachuunis himamee jira. Lolli akkuma godina Shawaa Kaabaa keessatti meeshaalee gurguddoon gaggeeffamaa jiru. Godina Shawaa Lixaa keessattis meeshaalee gurguddoo akka marfii, taankii dabalatee akkasuma BM fi kanneen birootiinis gaggeeffamaa jira gama mootummaatiin. Waraanni bilisummaa Oromoo waboonis ammoo baazuqaa RPG akkasumatti moortoraa fi kanneen biroo dabalatee lola ulfaataa godina Shawaa Lixaa aanota isaa hedduu keessatti humnoota mootummaatii waliin lolaa kan jiru ammoo wal waraansa yeroo ammaan tana adeemaa jiru giddu galeessa keessatti mootummaa fi waboonis ifatti bahanii waajachuu baatanis tokko irratti injifannoo gonfachuudhaaf kokkee wal qabuu irratti argamu. Keessattuu godina Shawaa Kaabaatti erga Salaalee hunda keessatti intarneetiin addaan murame lolli lafoo fi qilleensarraan gaggeeffamaa jiraachuu namoonni godinicha keessaa gara magaalota biraatti baqatanis himanii jiru. Amma kunoo godina Shawaa Lixaa aanota hedduu keessattis intarneetiin akkuma Salaaleedhaa addaan citeetis lolli guddaan gaggeeffamaa jira. Wal waraansi waboo fi mootummaadhaa lixaa fi ammoo kibbarraa gama giddu galeessaa kan dhufe godinaalee giddu galeessaa keessatti waboo fi mootummaan kokkee wal qabuu irratti argamu. Meeshaalee gurguddoodhaanis ammoo guyyaarraa guyyattis jabeessanii wal rukutuu itti fufanii jiru. Mootummaan kanaan dura waboon meeshaan qabu qawwee caccabxuu malee jechuun tuffachaa kan ture waggaa 4 dura. Har'aan tana ammoo lola waggaa 4 oliif gaggeeffamaa jiruunis waan gudii waan argaa jiru fakkaata. Lolli yeroo ammaan tanaa godina Shawaa Lixaatii fi akkasuma godina Shawaa Kaabaa keessatti gaggeeffamaa jiru kan mootummaa naasise hoggaatoo mootummaan guutumattuu godina Shawaa Kaabaa keessattis Salaaleetti intarneetii muruudhaan humna kana dura dhaabbachuudhaafis humnoota isaa kumoota hedduudhaan lakkaaman kan bobbaase. Waboon godina Shawaa Lixaatiinis lolicha itti banee akka jirutu himamee jira. Lolli fuulaa fi fuulatti gaggeeffamaa akka jiruu fi humnoonni mootummaa lola giddu galeessaa kana waboon baay'inaan lolicha irratti waan hirmaataa jiruuf baazuqaa fayyadamuudhaan boodaan ammoo humni raayyaa ittisa biyyattiidhaa taankiidhaa fi akkasuma marfiidhaan lafa fagootti dhukaasaa humna kana of duraa buqqaasuudhaafis lola akka jiru kan himame. Waboonis baazuqaa fi meeshaalee gurguddoodhaan taankoota dabalatee humnoota mootummaa oraaliin imalanis hedduu isaanii rukutaa akka jirutu himamaa jira. Wal waraansichi yeroo jabaatee gaggeeffamaa jiru kanattis humni qilleensaa diroonii Baarektar TB2dhaa fi akkasuma jeettiiwwan haaraa SU jedhaman fayyadamuudhaan giddu galeessa keessatti haleellaa gurguddoos raawwachaa jiraachuun himamee jira. Lola ammaa kanaan giddu galeessatti manneen barnootaa danuunis humna qilleensaatiin haleelamaa akka jiranii fi manneen barnootaa maqaa waboodhaan qabamaa jiran jedhuu fi humni raayyaa ittisa biyyattii akkasuma milishaa fi humni addaa waan keessaa baqateef lolichaan waboon
manneen barnootaa kana dhuunfachuuf deema jechuudhaan keessattuu godina Shawaa Lixaatti mootummaan dursee tarkaanfiiwwan irratti fudhataa jiraachuunis himamee jira. Humna qilleensaatiin misaa'iloota itti dhukaasaa akka jiruu fi waraanni giddu galeessaa hammaachuudhaanis gaggeeffamaa jira. Kunis yeroonii fi gaanfa Afrikaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Maayik Hammar lola kaabaatti xumura goonee Itoophiyaa keessatti ammoo sagaleen qawwee akkan dhagaamne goona jechuudhaanis tattaaffii gochaa jiranitti waboo fi mootummaan ammoo kan durii caalayyuu sagalee qawwee jabeessanii Oromiyaa keessatti akka dhagahamus gochuu itti fufanii jiru. Wal waraansiinis hammaatee jira. Uummanni nagaa gidduutti miidhamaa jiraachuus maddeen kan himan. Godinoonni Shawaa Lixaatii fi godinoonni Shawaa Kaabaa salaaleen guutumatti intarneetii fi akkasuma bilbilli irraa muramuudhaan wal waraansi adeemaa jirus ammoo akka ija miidiyaa addunyaa jalaa dhokatus ta'ee akka jiru kan himan maddeen. Waraanni ammaa kun waraana isa hamaa akka ta'ee fi Finfinneenis raafama jabaa akka keessa jirtus himamaa jira. Humni Rippaabilikaan Gaardii ammoo baay'inaan naannoo magaalaa Finfinnee karra shanan gubbattis dhiheenya kana torbee darberraa kaafamee buufamaa akka jiruu fi humni waraanaa guddaan giddu galeessa jiru lixaa fi giddu galeessa keessatti bobbaafamuudhaan wal waraansa jabaa amma adeemaa jiru kana gubbattis hirmaatanii waboo waliin kokkee wal qabanii jiraachuus maddeen keenya garasii gabaasaniiru. Pirezidaantii Raashiyaa Vladimir Putin Moskoon misaa'ila warra lixaa gara Raashiyaatti dhukaafamu akka hammeenya waraana hamaa ta'etti akka ilaaltu ibsan. Ministeerri muummee UK Kiir ammoo Raashiyaan waraana kana daangaa Yukureen keessatti kan jalqabde ta'uudhaa fi deeggarsi Yukureeniif taasifamus hin cimu taanaan Raashiyaa waraanicha battalumatti xumuruu dandeessi jedhanii jiru. Ministeerri muummee UK kun Kiir jimmata darbee pirezidaantii Ameerikaa Joe Biden waliin mari'achuudhaaf Washington ammoo kan deema yoo ta'u, michoonni Kiiv Yukureen deeggarsa misaa'ila isaanii daangaa Raashiyaa keessatti haleeluu akka dandeessuuf hayyamu irrattis mari'atanii jiru. Putiin kun ammoo biyyoonni naatoo Ameerikaa fi biyyoonni Awurooppaa waraana Yukureen keessatti kallattiin hirmaachuu isaanii agarsiisa malee hiika biraatis hin qabu jedhanii jiru. Kallattiin hirmaataa jiru beekamaadhas kan jedhan Putiin kuni ammoo bu'uuraa fi maalummaa wal dhabdee kana haalaan jijjiira jedhanii jiru. Putiin pirezidaantiin Raashiyaa kun Putiin itti dabaluudhaanis yoo akkas ta'e balaa uumamuu danda'u irratti hundaa'uudhaan murtoo walgitus ni fudhanna jedhee jira. Tibbana Yukureen kan daawwatan ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antooniyoo Bilinkeenii fi kan UK Deevid Lamii michoonni Yukureen deeggarsa Raashiyaan Iraan irratti argatteef deebii akkamii akka kennaanis mari'atanii jiru. Torbaan tokko booda hoggantoonni addunyaa yaa'ii waliigalaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii wagga waggaadhaan gaggeeffamu Niiwuorkitti ammoo wal gahus Ameerikaan biyyoonni Awurooppaa fi kanneen biroo kallattiidhaan wal dhabdee kanatti akkan seenneef ammoo sodaa jedhurraa kan ka'e Yukureeniif hayyamni misaa'ila dheeraa daangaa Raashiyaa keessatti ammoo haleellaa raawwatus hin hayyamamneef ture. Amma garuu olaantummaa waraana Raashiyaan Yukureen irratti gonfattee jirtuu fi Iraan irraa immoo deeggarsa misaa'ilaa dabalataa argachuu isheetiin tarkaanfii sana waan jijjiiraa jirtu fakkaatti. Ameerikaan pirezidaantii Raashiyaa Putiin ammoo kanaan dura haasawaa taasisaniin kun mootummaan Yukureen daangaa Raashiyaa keessatti akka hin rukunne hayyamuu yookaan dhorkuu miti, sana dura dirooniidhaa fi ammoo karaa biraatiin raawwataa jiru jechuudhaan deeggarsa warri lixaa gochaa ture kan kaasan. Garuu waa'ee meeshaa waraanaa olaanaa fageenya dheeraa qabu kan biyyoota lixaa keessatti hojjetame kan guutumattuu ammoo addatee kan Yukureen ofii ammoo tasuma gochuus hin dandeenye daataa basaasa saatalaayitii gamtaa Awurooppaa, Ameerikaa fi saatalaayitii naatoo qofarratti argamuun ammoo waraanamtus jedhanii jiru. Kanaaf kun waa'ee mootummaan Yukureen meeshaalee waraanaa kanaan Raashiyaa akka rukuttu hayyamu yookaan hayyamuu dhiisuu otoo hin taane kun waa'ee biyyoonni naatoodha
kallattiidhaan wal dhabdee waraanaa keessatti hirmaachuudhaaf murtee fudhachuudhaaf dhiisuu isaanii ta'uudhaas kaasanii jiru. Ta'ullee ammoo Putiinis yeroo ammaattis murtoo wal fakkaataa ni fudhanna jechuu warroota lixaa kana akeekkachiisanii jiru. Waraanni guddaa woboo fi humnoota mootummaa giddu galeessatti jabaachuudhaan meeshaalee gurguddoodhaan guyyaa har'aan tanaatis gaggeeffamaa oolee jira. Giddu galeessa keessatti woboo fi mootummaan meeshaalee gurguddoon lolicha gaggeessaa kan jira. Woboon lola guyyaa har'aan tanaa Baashaggar keessatti gaggeessaa ooleenis meeshaalee akka baazuqaatii fi akkasumatti illee RPG fayyadamuudhaan taankoota dabalatee humnoota mootummaadha mooraa isaaniitti haleeluudhaan dhibbaan kan lakkaa'aman barbadeessee jiraachuus beeksisee jira. Wal waraansi woboo fi mootummaa giddu galeessatti hammaate lafoo fi qilleensarraan gaggeeffamaa kan jiru. Woboon Baashaggar aanaa Booraa fi Dugdaa keessatti humna raayyaa ittisa biyyattii hedduu isaanii barbadeessee jiraachuus beeksisee jira. Woboon lola ulfaataa aanaa Booraa, magaalaa Ombolee fi akkasuma aanaa Dugdaa gandaa Afaarisaa iddoo magaalaa Oliin Komii jedhamtutti gaggeesseenis ammoo baazuqaa fayyadamuudhaanis humnoota mootummaadhaa akka malee haleelee barbadeessee jiraachuus beeksisee jira. Woboon lola jabaa guyyaa har'aan tanaa gaggeessaa oole kanaan mooraa raayyaa ittisa biyyattii lameen irratti ammoo baazuqaadhaan tarkaanfii jabduu fudhatee akka turee fi konkolaataa hedduu barbadeessuudhaan taankoonni lamaas ammoo barbadeeffamanii jiraachuu isaatis beeksisee jira. Tarkaanfii jabduu aanaa Booraa magaalaa Omboleetti meeshaa RPGdhaan fudhatee woboon humnoota mootummaa oraalii tokkoon baqachuu kaatee fi walitti qabamtee jirtu kan barbadeesse hoggaa ta'u ammoo 78 olis madeessee jiraachuus beeksisee jira. Aanaa Dugdaa gandaa Afaarasaa keessattis mooraa diinaa barbadeesseetiin jira kan jedhe woboon ammoo humnoota mootummaa du'aa fi madoon adabee jiraachuus himee jira. Kana malees woboon lixa Wallaggaa aanaa Mana Sibuutti tarkaanfii jabduu fudhatee akka jiru beeksisee jira. Zoonii lixaattis ammoo wal waraansi jabaa woboo fi mootummaa gidduutti gaggeeffamaa kan jiru jabaachuudhaan guyyoota asitti keessattuu kaleessaa fi har'aan tanaa kan durii caalaa hammaatee meeshaalee gurguddoo lolichi gaggeeffamaa akka jiruu fi humnoonni mootummaa fi woboodhaa fuulaa fi fuulatti wal dura dhaabbatanii lola meeshaalee gurguddoo wal gubbatti gaggeessaa jiraachuus maddeen keenya garasii himanii jiru. Woboon godina lixa Wallaggaa aanaa Mana Sibuu bulchiinsa magaalaa Harawweetti tarkaanfii jabduu fudhateen kaleessaa fi har'aan tanas injifannoo guddoo gonfatee akka jiru kan beeksise. Lolichaanis meeshaalee gurguddoo gonfachuudhaan fuulduratti adeemaa jiraachuus beeksisee jira. Giddu galeessas mootummaa fi woboonaan jabeessuudhaan lolicha hammeessanii kokkee wal qabuus akkuma itti fufanitti jiru. Woboon lola guyyaa har'aan tana Baashaggar aanaa Booraa fi Dugdaa keessatti akkasuma ammoo lixatti aanaa Mana Sibuu keessatti gaggeesseen injifannoo guddoo gonfadhee humnoota mootummaa hedduu iddoo irraa deebiin qabnettis ergeen jira jechuudhaan injifannoo guddoo gonfatee akka jirus beeksisee jira.